akkamitti lafa kana akka dhufte? Waaqayyo waan guddaa naa godhe, waan guddaarraa bilisa na baasee Waaqayyo maqaan isaa ulfaatu. Waaqayyo dura naa galateeffadha. Oolmaa guddaa naa godhe, oolmaa isaa akkatti danda'ee hin himadhu. Dhibeen koo dura kan na jammaree saambaa ta'ee na jammaree. Saambaan kun baay'ee qaama kee na nyaate, na dhukkubee baay'ee na dhukkubee. Teessoo kee kennaa duukam jedhee ji'a jaakiniin fixee ji'a jaas fixee dhibee kanarraa qulqullaa'uus hin dandeenye. Saambaan kee muluudha. Amala natti diddiirratee danda'ee karaan deemuu danda'ee waa barbaaddadhee fudhadhu. Inni danda'ee harka kana hin warraanfadhu. Yoo mana yaalaa deeme waraqanni koo isuma naabaa. Amma waraqanni sun wuxxeetti saambaa sanii naaba'utti qoricha tokko hin argadhu. Qoricha sanachi keessaa tokko hin argadhu. Alaabee alatti na ajajanii. Alaa filistaalii tokko gosti isaa wayii gosa 10 wayii gosa 12 kanatu na ajajama. No inuman deddeebi'aa ji'aanuman deddeebi'aa kanarraa qulqullaa'uus hin dandeenye. Jimjala waaqayyoomatti bu'aa amantii kanas waaqayyoo gafudhee naannoo ree hoggaa 3 qormaanni koo inuma natti baay'ata. Kanaan booda bakka kanarraas sanirraas amala natti diddiirrata. Furmaata dhabee jedheetu waaqayyootti bu'ee tasfaa kuteeta. Ammas immoo ji'a keessatti wayii gisee 4 deebi'a. Hondee qorichi koo isa salman na ajajama. Homaa luuxii tokko hin qabu. Wuxxeetiin keessoo beesan matu na ajajama waan ta'u luuxii hin qabu. Amma ishii saambarraa bilisa naan jettanii maayilli dhibeen koo anana nyaataa na qoroxxomaa akalaatii koo keessa na gubaa dhibeen koo kun maal jedhe hoonan gaafadhe. Dhibeen kee narbii ta'eet dhiiga keessi sakaalaa kuni waan goonu hin qabnu inuma qoricha sii qaqayyarraa kuni waan waaqaa malee waa sii goonu hin qabnu naan jedhe. Waan na ajaja san na ajajanii tafudhee gala. Ammas immoo sadaffoo harka natti diddiirrate. Amma immoo dhibee fincaaniitiin na qabee fincaan kan honna fincaa'u shiniita kan guutu garuu na guba akka walii na guba danda'ee shitti beetiin na gubu. Kanaan booda bakka du'an na hiika malee huntuu nan hiiku. Waaqayyoos ba'aa ulfaataa keessaa na dabarsee kana narraa kaasuu dadhabee akkan ba'ee hiriyaatii jalas deeme hojjedhee hin galle bakka meeqa taa'ee kan hojjedhee alaa gala jedheeti nan boo'ee bakka tasfaa kutee. Amma dhuma nakkeetti bannu ka'ee immoo deeme hospitaalatti ammas deebinaan immoo mas nama rammaran. Infishiinii kulaaliitiidha. Anaan jaan sadaffoo immoo mala natti diddiirrate ammas nan boo'aa mas qoricha san naa kennanii qoricha sanis nama liqimsaa hoggaan liqimsee furmaata tokko hin argadhu. Kanaan booda bakka amma du'an na hiikaa. Kanaan booda waldaas hin deemu. Deemetis furmaata dhabee ulfaataa san keessaa na baasee amma immoo aynata biraatiin diddiiree keessaa na baasuu dadhabaa jedhu boo'e. Amma namni wayii safaraa hin dhaqnaa waldaa jedhan. Ka'ee tan ishii nan deemaanis jedhee abjuu kiyya bakka abjuu godhee soofarra gadi ciisu. Waldaan tashee kan jedhan deebii fayyitaa jechuudha naan jedhan. Waldaan tashee kun karamee akkas gadi gargaaru san hin naqnaa beekuma jedhan. Qanii jimaata hin dhufe. Iddoo sanin taa'e hoonan taa'u namboo akkuma raajiin asirraa bu'anii tajaajilatti seenanii ba'aa ulfaataa sanitti hin deebitan jedhe. Ergaan kun kiyya ba'aa ulfaataa nani keessaa beeksuun kiyyuma ergaan kun jedhee sun gadi qabadhee boo'u. Dhuma muka seetti ergadhee nan boo'a. Maal taatanii boochan isin naan jedhe. Na dhukkuba baay'ee na dhukkuba jedhe. Hafuurri kiyya qixxee naan deemu na dhukkuba. Mee boottaa as kana ba'aa naan jedhe. Naa kadhatanii boo naa kadhatanii. Hafuura hamaadhaan na hiisiisee dhibee koo sana sumattan hiikkadhee harki kiyya san ol fudhuu dadhabe sun nagaanan ol fudhaa hankaraa deemuu dadhabe sunis karaas nagaanan deemaa dhibee fincaanii sunis narraa ejjetee waraqaa kiyyallee hammana yaalaa yeroo baay'ee ittiin deddeebi'u dhufee kan isa seexanni karaatti naambisuu fi hingatu waraqata ittiin naa kenname kan jedhan as ga'ee dhibee koo manni yaalaa kan dadhabee kana aduu sanillee asitti nagaafatanii tan manatti hangatee dhufee kunoo sabni naa laalaa. Qabeenyi nama danda'u, gazzabni nama danda'u, han nama danda'u Yesuus qofa. Yesuus qofa. Yesuus qofa. Naa galateeffadhaa. Galanni siif haa ta'u Yesuus. Oolmaa kee natti xinnaadhaa. Galanni isaaf haa ta'u. Kana namni saba kana argitan manni yaalaa nama
hospitaala guddaan naa kenni. Dhibeen koo hospitaala jalaa hin dhokate. Nuti kana waan goonu hin qabnu. Wanna Waaqayyoo malee naan jedha dhibeen koo hin dhokate. Asitti dhibeen koo hin hiikkate. Egaa ji'a shaniitti nagaa kiyyaaran deemaa nagaadhaan nyaata. Bakteeriyaatu yoo ta'e dhibeen qaanii sanirraa hin marfamne. Qaanii sani na baase akkamitti abba'ee gala akkamitti karaarra urgataa hanjara san qaanii sani narraa fuudhe sabni Waaqayyoo naa galateeffadha. Kanan manatti gatee too deebi'ee diinni kana naa qopheesse isa manatti hin gatu hin feeri hospitaalli na dadhabe san hin gatu sabatti na agarsiisee deeta fide dhibee dhokataa na laata isa naa galateeffadha galatisee. Hallelujah. Galateeffadhaaf Waaqayyoodha. Tole qoy waraqanni keenya kuni mana yaalaa isa dura deemtee yaalamteetti deebitee yaalamteetti taa kan dhibee jechuudha. Yaalaa waan qabdu bilisa dhibee. Hallelujah. Galateeffadha Waaqayyoodha. Akkamitti fayyite naan jedhani Waaqayyoon na fayyise ana amantiidha beekte dan jedhani. Hallelujah. Galateeffadha. Akka yurasi namni Waaqayyoo sagalee si baasa kana booda maaltu sii ta'e siin jedha namni. Namni malee yoo jiraate namni Waaqayyoo si sagalee tokko sii baasa eenyaa si baate maal argattee siin jedha namni. Maqaa Yesuusiin ta'eesi. Ameen. Era achi fuuldura akkuma namni Waaqayyoo dhufee iddoo aarsaa dhaabbateen ba'aa ulfaataa baatee kan jirtan haadha Waaqayyoo siin gaafa jedhu. Akkana naan jedha baatee jabaate sa'ittiin deebiin jenna ergaan kun kiyyaadhee fudhe. Hallelujah. Era nama amanee fudhate yoo jiraate namni Waaqayyoo hin dubbata hin xumuramaaf. Inni kee dhaabbate yoo jiraate namni Waaqayyoo sagalee sii baasa sii xumurama. Nagaa keetu balee yoo ta'e namni Waaqayyoo sii dubbata sii laata. Hallelujah. Mee galateeffadha Waaqayyoodhaan. Ulfaadhu Yesuus. Tole. Ulfaadhu. Amma dhibee seela saambaa dura saambaadha jettanii qoricha fudhachaa turtan. Achi deebi'anii immoo infekshinii isiniin jedhan. Isa mana makiinii sanatu isiniin jedha. Dhugaadha. Achi booddee immoo kaleen isiniin jedhan. Narbii dhiiga keetii damsirii dhiiga keetii daddabarsuu didaa kasi gubu kasi nyaatu isaa naan jedhan isa waan goonuu qabnu wanna Waaqayyo malee naan jedhe doktorii cimaan nama laala isa afurii sana. Era isa doktorii cimaa dadhabe Yesuus immoo doktora caalu. Hallelujah. Kana hundumaa jechuudha. Waldaa kana dhuftee namni Waaqayyoo ergamaan tashee gaafa lafa kanatti sii kanatu kaasee afurii sun edda sirraa deeme kaasee nagaa guutuu argate. Lammata sirraa cabeera lammata ittiin deemtu jedha ergasii kana qabee mana yaalaa hin dhaqne ji'a shan nagaa kiyyaa hojjettee kan. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Mee galateeffadhaa isa kana Waaqayyoo. Era haadha kan shii galateeffattee Itoophiyaan dhufu kan kee akka maqaa Yesuus. Era namni amantii dhaggeeffattee Itoophiyaan dhufu kan sa'aatii dhugaa baate. Namoota dhukkuba garaagaraa qabanii wanta garaagaraatiin rakkachaa jiranii maal jettaan? Wanni Waaqayyoo jedhu qabeenyis nama hin danda'u, doktoriinis nama hin danda'u, doktoriin kan Yesuus bichaadha kan nama hin danda'u. Yaada deemnee mana hospitaalatti deemnee gilliitti deemnee birrii keenya baasna malee wannuma tokko furmaata hin argannu. Furmaanni keenya kan jiru Yesuus bichaadha. Yesuus bichaadha. Ameen. Galateeffadhaa. Dhugaatiin kiyammoo dhugaatiin lammataa Oromoo anas akkanatti na dhukubu Waaqayyoon kana fudhadhee mucayyoo tanarraan ga'e. Amma mucayyoo tanas immoo du'an akkatti na dhukubu mucayyoo tanas luka jalaa qabee dandeessee karaa deemtu yoggaa karaa deemtee hin dhukkubaa wanni godhu wallaalee ishees immoo idduma iddoo kadhannaaf mana yaalaa deeme. Mana yaalaa hoggaa deemuni ifishiini kulaalitii danaan jedhan ishees. Indee hanasi sanaan jedhani harka nutti diddiirratee mana wallaan nu qaba yaa Waaqayyo keenya kana maal jedhu gaafa san ishees qabee fidee harka irra godhatee isin hunduu bilisa fayyitanii jirtan naan jedhanii ergasii mijoomtuunis ifishiitis irra bilisaa lukti ishiitis bilisaa Waaqayyoon naa galateeffadha. Galateeffadhaa Waaqayyo galateeffadhaa. Mucaanis infekshinii irra fayyite? Fayyite. Asumatti fayyite? Asumatti fayyite. Ammayyuu galateeffadhaa abbaa jaala keessaa fayyisee. Hallelujah. Isa gargaar tokko malee gaafa namni si dhufee gaafa si isa dhufee wanti hundumtu gaafa si harkaa baddu isa dhufee si gargaaru haala laalle Yesuusiin garee bakka galateeffadha si. Ameen. Hallelujah. Ammas immoo
شيء ولا قرطته نفسي كوني مدان كوني مدان مدان هركي مدان مدان قلت قريتنا على لك أما تنا على لك أنا مو مسؤول يوم ترى هنا كيجا فودي أكيد جيت ناني كنيني تتنو ثنا ناكشي كتو كنا كنني قريتشا كتب بتاع قرن فودني ناكنني إذا كالجلا في كلام أكلاتي شيء كنا ديبي كنيني كنا مو كالجلا كنا ما توكو توكو لكمسيان مجايورا كلاتي جرتو بيفتشي أكاكل هي جرتو كنا عمودي بيفتشي دتيرة بيرا مركي برا برا شوفت إنجور فولشي ولا توكو كدوم بات منا تروحت جولة ما نانجت تروحت أمس في ده أسيتنو في إيشون تتدم تراجي بكرتي تمرتي كيانس نقول راكم ولا تيجي سكانه قدرت تمنان الراكلتني في كنتني زيت تقولي راكم تيراني أشي قالي إني مدان أكيد ده بس إنه فوق يده بكم مرة كيجرو كله أكلاتي كشيء قالني واقعيو فاتو هيدان كينيا ستي كت واقعيو قالني سافاتو قالتي فدا naga erga se untu jiru chala kala tini shakala jiru madari chala baki kaban jiru naga na faiterti tole oboletin komu amma ka haati ke tugabaniti yero si ukubatu lesan maatu siti agamatu maatu gochatu le yero dun besanati kam ko akun jirun fulli ko sakki ko namadayatu le yero ngadi bonan hundi mal taate anje baka kasmani jedan mali karaki mindem tranjed garumo doksa garako kambe ko aqadu wal akimis akera garumo na fayisu ndenden qorechna kenen ke diben ko man jede gafanna diben ke embe kammu kalmaf dibatu yonto taane mo riferi sivere sinan anjeden amni kursu noksisa nangatu nagu bas khazan baka wana gor wadale barumsa sindem baka barmata yeronde jolen yeron argan mal taate nanjed baka nambo egane كزان غافا جماعة استوفين نكالة تفتح غسي بيسا واقع يونا غلة تفتح. أمي كني مدايت لي نشوف شو بنتونجر. هم تونجر بيسا. يسوع جيتان. غلة تفتح في واقع. إرجان سيني كابا غنا ما كنا نما أما نشوفه. إرجان كابا. نم واقع أسبوعين دوبا ساكلم توكو سي دوبا تا وان تبارا باكسي على كابا مسي فاي كابا. Waktu pada kaya bapak nak makan Yesus enggak jangan makan Yesus. Haleluya. Ne waktu tore waktu kana tin. Waktu kana baka yenamni ganna maftamu kabu wa dukumni gudan juru waktu gudan jira nami dukum satan garamana yalan demina asko tasi ti dukumni kesan ni kamanjed.